الشما ويقولي عرا الشما ويقولي عرا Oduu gammachiisaa aaga dhagahaa wal dhageessisaa. Waggaan gara ji'aatti jijjiiramuudhaan ji'nis gara torbaan jijjiiramuudhaan torbaanis gara guyyaatti guyyaanis gara sa'aatiitti sa'aatillee gara daqiiqaatti daqiiqaan gara sakandii jijjiiramuudhaan guyyaan namuu hawwiin eegaa ture guyyaa hundi keenyaa hawwiin eegaa turre kunoo dhufee jira guyyaan sanis kunoo kana. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Qur'aanaan eebbifamuun kennaa hunda caalu qur'aana qara'uun hedduu namatti tolu waa hunda ni caala hin jiru wanti isa madaalu qalbii teenya taduute qur'aana kan nuuf tallaalu qur'aana lakkisuun hunda keenyaan malu kottaa ni baranna qur'aana hin wallaallu. Akkuma beekamu barattoonni qaqqaalii fi gaggaariin barattoonni markaza burqaa quraanaa kan yeroo hedduudhaaf toora aappii onlaayinii irratti barataa turan aqiidaa fi quraanaa fi akkasumas gosoota adda addaa kan barachaa turan guyyaa arraan tanaa xumuruudhaan eebbisaaf haalduree barbaachisu xumurriitti argamu. Maal kana qofa kana sababeeffachuudhaan obboleettiin teenya qaalii fi gaarii barattuu markaza burqaa quraanaa kan taatee fi eebbifamtuu quraanaa kan taate aadde Fatiyaan gammachuu arraan tanaa akka nuti arginuuf namni nuuf dadhabee nutti laffaatee murattee asiin nu geesse haadha teenya yookaan gorsituu teenya barsiistuu teenya ustaaz Faaxumaa Jamaal jazaakumullahu khayran jazaa kan kee rabbi jannataan si haa kafalu nuti jazaa kan kee harfii takkasiif kafaluu hin dandeenyu rabbiin jannataan si haa kafalu jechuudhaan ani waanumaan jedhuu hin qabu du'aa'ii ajaa'ibaatii fi gammachuu addaatiin eebbisa kana hojjechuudhaan eebbisa kana akkaan bareechuuf tattaaffii guddootan goote galatoomi jannaan obboleettii teenya qaalii fi gaarii eebbifamtuu quraanaa Fatiyaa. Egaa eebbifamtoonni guyyaa har'aatiis barataa Ikhlaas akkasumas barataa Abdullee maal kana qofa barattuu Hilwaa Abdul Baasit maal kana qofa barattuu Faaximaa Sheekh Amaan barattuu Fatiyaa Muhammad ustaaziin isaaniitiis ustaaza qaalii fi gaarii namaa Faaxumaa Jamaal gammaddan isiniin jenna. Tumaanuu obboleewwan koo qaqqaalii fi gaggaarii kan wajjin barannee guyyaa arraan tanaa tana geenye akka obbolaa wajjin dhalatee caalaa wal jaalannee wal mararfannee wal qabannee haas geenye baganaaf gammaddan walumaanuu baga gammanne jetti. Maal kana qofa maamiitiyya yookaan barsiistuutiyya yookaan gorsituutiyya ustaaz Faaxumaa Jamaal atis baga firii barnoota nu barsiiste ijaan agarte baganuuf gammadde jechuudhaan miira gammachuun guutattameen ibsiti. Asumaanuu kabajamtuu fi jaalatamtuu dubartii jabduu akka Aishaa ustaaz Faaxumaa nuuf jabaadhu fuuldura deemisiin jenna. Obboleeyyan keenya qaqqaalii fi gaggaarii kan markazoota adda addaa keessatti argamtan cufti keessanuu gammachuun obboleewwan keenyaa kun gammachuu teenya waan taateef khottaa waliin haa bareechinu khottaa waliin haa boonsinu isiniin jenna. Sagantaan tunis daa'iwwanii fi ulamaa'iwwanii fi ustaazan adda addaatii fi barattoonni markazoota adda addaa ni argamu. Egaa sagantaan tun iddoon isin itti gaggeeffamtu gaaddisa caayaa barattootaa kan ta'e toora aappii onlaayinii immoo markaza burqaa quraanaa irratti. Maal kana qofa guyyaan isin gaggeeffamtu Samaayii 22 guyyaa Khamisaa oollee galgala akka Itoophiyaa galgala keessaa sa'aatii 2 akka Dubaayitti ammoo galgala keessaa sa'aatii 9 irraa eegalti akka Saudi Arabiyaatti ammoo galgala keessaa sa'aatii 8 irraa waan eegaltuuf cufti keessanuu isin hin dabrin sagantaan ajaa'ibaatuun isiniin jenna. Waamamuun ulfina hafuun ammoo salphina wal argaan keenya markaza burqaa quraanaa. Jireenya jiraata.